Waan social media gubbaa deemaa jirtu tokkoon dhagaya akka manguddummaadhaa Jawharitti ergatanii jiranii yoo sun dhugaa taate Jawhar manguddummaa Jawharii ergan jetteef hangamma ilmaan dhiiraa sadii malee duran qabu manguddummaa namni na ergan I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. Gaafin kiyya gaafuma lama. Gaafin kiyya inni jalqaba walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba amen. Kitaaba gurguruudhaaf moo bizinesa kitaaba kanarraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa obboleessi keenya kun xiqqoo gaafii jala wal dhee malee gaafii akka gaafa kaan gurbaana biyya Awurooppaatti nu gaafatee xiqqoo ajandaa teessanii miti gaafuma gaafachuu barbaade dhimma kana namoonni tokko tokko yeroo Jawhar Mahammad irratti oofan argaa waan jirruuf waan kana addanuu baasee jechuuma barbaade way daldalatti irtaaree waan kan dhugaa maaliif uummatatti himne jechuu barbaade fakkaata alaa kulli haal sirna eebba kitaaba Hingaabboo obbo Jawhar Mahammad magaalaa Atlaantaatti guyyaarraan kana gaggeeffame irratti yeroo Jawhar Mahammad wajjin marii taasisanii fi gaafii gaafataniif deebii inni kennudha turtiin waliin taasisa. Wanni kitaaba kana barreessee isinitti fideef yeroo hedduu yeroo waa qabbanaayan bikkarra irraa kaan namni waan yaadanneef at least during my lifetime wal'aansoon teenya eessarraa kaatee eessa geessee ijaan maaliin argee kallattiin maaliin keessatti hirmaate kaja'u katabee isin dhiyeesseen jira. Baatii lamaan tuur godhe kana keessatti kitaaba caalaa siyaasaa irratti fuulleeffanne namni hedduun kaas jirtanis bakka biraa jirtanis kitaaba isin arganne ta'a ka argattanis hin dubbifne anis xiyyeeffannoo guddaa contemporary political irratti focus waan hin godheef ilaalle ta'a. Gara fuulduraa hopefully kitaaba eega dubbiftan booda version English version will also be out in a couple of weeks. Bal'inaan keessatti mari'anna. I think there will be lessons to be learned for yourself, for your children. And what I want to encourage you is to write as well. Barreessa seenaa keessan barreessa ijoollee keessaniif kaaya. It doesn't have to be a 500-page book, maybe a 100-page or a 3-hour audio. Story keessa yoo barreessitan waan hedduu isin fayyada. The process of writing the book, rereading, editing the book, helped me rediscover my own identity, my own strength and weakness. So I think my final message is really namoonni keenya biyya alaa jirtan Professor Mahammad irraa ansee Dr. Sintaayyoo namoonni hedduun seenaa ajaa'ibaa keessa dabartan kana yoo barreessitan I think it will inspire my children, your children, and our grandchildren and successive generation. Hopefully, reading my small contribution will encourage, will empower people. Kanwanja, I will drink a little more coffee while you are asking me questions. Hopefully, I will be pumped up a little bit. Again, Canadians should apologize for putting me in this condition. How much around Snikan? Jawhar baga walgarre qabsootan keessatti walumaan turre hanga tokko gisee tokko tokkotti gama qabsoon akkasuma qabdanii beektu gama gamanallee jiraannu kooraan tokko gisee takka takka akkasitti lakki akkasii miti lakki akkasii jechuun wal mormuun ni jira. Deemnee immoo galiin teenya takkumatti irratti nu badhee jira. Kanaafin ammaas as dhufee jechuuf eegartee isaanis baga rabbiin rakkoo san keessaas baasee arraasin walgarree it could have been worst yeroo ati maneedhaa jirtu saniif isa yeroo uumama san keessatti eegatti galtee we lost so many Oromoo qabsaa'ota dhabuun qabne dhabne eegaati baatee fi kana jidduttis qabsoo kana qaba jendeetuma ati san keessa haftee baga asitti nu mul'attee fayyadame.
warrayaadan qabu jira atis jettee jirta namni illee jira the Oromo situation around the keessat as I might see it is rakkoo hudduubatti qabsoon teenya deebitee ummanni keenya mana galee abdii muratee sanbira kutee bakkatti irkatullee dhabee karaa deemu wallaalee maaliif Oromoon maaliif qabsoo san keessatti namni dukun dilli kun kadhume kun rakkoo Jawaar keessa dabree irraa walitti dabaltee maaliif kun ta'e jennee wal gaafachuullee dadhabne we just remained personally maraachuu waan akkasii san keessa seen so kanaaf akkitti amma deemaa jirru kun arra hawaasni keessa jirre sun warri as jirtan kun arraan tana keessatti probably Jawaar rabbitti godhan yoo Jawaar baruu waa ta'e probably gabbaatanii Jawaar illee kan iyyitanii dan maybe xiqqoota we are in that situation arra Jawaar funniin gaafii qabu akka gaafittis which concerns me also because qabsoon tun anaafis siifis waan takka atis kaastee jirta ati nam tokko probably anything can happen to me to you karaa rabbiitiinis karaa namaatiinis yoo arra ati waa taate probably qabsoo tana waan ati itti jirtu kana namni itti fufu is there tokko akka kafaa wajjin jirtutti beekaa kafaa wajjin jirta jettiin dhaabni kee kafaa'oodha kafaa'oon waan ati amma ittiin deemtu kana are they supporting what are they supporting you behind you 1% is 1% abdada beeka jaarmatti amana Jawaarisi anis jaarmatti amana politikaanis jaarmee malee hin deemu do you have jaarme arraan tana politikaa kee kana ammaan tana ittiin deema jettu kana wajjin itti deemtu qabda tokko of kafaa wajjumaan kanatti jirta lam I am happy if you establish a new organization to join you which promotes the Oromo struggle forward sani akeeka sani jiramoo karaan nagayaa kan ati jettu kun akka nam tokkootti kophaatiitti kan itti ooftumoo how we going to proceed qabsoo Oromoo tana eessatti ofu jir maal godhu deemu organizationiin Oromoo kammaan tana faca'ee jiru kun ammaa huni agartaa dhaabaan keessa jiru wajjin haala keessa jiru ni agartaa biyya san keessatti waa takka godhuun amma akka jiru kana keessatti dadhabamee we couldn't promote anything hidha jira namu biyya san keessatti waraana tokkicha kararaan tana argaara jiru malee organizationiin cufti mana hidhaa jira kanaaf dhaabijanii wanni ati ittiin deemtu kun are you by yourself or you going to have create godhu deemtamoo kafaa'oo wajji deemtamoo yookaanis uummata Oromoo kana walitti qabdee dhaabaa jiru kana walitti qabdee waa godhu deemtamoo how we going to proceed qabsoo arraan tana facaatee kana dadhabdee jirtu kana toonni jechuu jirru kana kanumaan jaa bifamaa wajji achin dafa chuko kam Jawaar nagaa amma gaafina boleessa keenya Jawaariif qabu bagana gaan deebitee bagana gaan asitti deebitee garuutu gaafina siif qabu takka ummanni Oromoodha karaa meeqaan dhumaadha hoggaa hundaa'u dura taa'aan isaaniidha Oromoodha Minilik waan hin tahin dura taa'aan Oromoo hoggaa hundaa'u Oromoodha kadhumus Oromoodha garuutu kun amma akkaataan gartee ummatni keenya qabsoon teenyalleen itti fiixa hin baane Oromootu biyya bulchaa jiraa ja'ama Oromoon biyya bulchaa jirtii ja'aniiti addunyaan guutuun silaa Oromootu biyya bulchaa jira ja'aniiti itti dhiisanii garuutu Oromoodhaaf qabsaa'u hundinuu silaa Oromoo biyya bulchaa jira isin maaliif gartee biyya bulchuu qabna jettan keessantu biyya bulchaa ja'anii haala akkamiitiin Oromoodhaa miti biyya kana bulchu
harka dhibbaan dhibbatti masaraan minilik takka masaraa keessatti masaraan minilik qotamtee ibjala hin kaayamne yeroo duraatiif jechaadha. Oduma gartee hundinuu gartee maqaa Oromoodhaa qabataniituma odoo gartee masaraa san ta'anii ummata fixaa turaniiti garuu tutun ta'ammaadhaa ta'addaati. Haala akkamiin Oromoo miti biyya bulchutti jiru amma akka Oromoon biyya nuuf bulchitu jennee akkamitti gartee fixna jechuudha. Duraan dursee wanni jechuu barbaadu Johar yeroo dheeraa wal beekna Minisootaan turanii gabaabdumatti wanni waan sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa jiru tokkoon dhagayaa akka manguddummaadhaa Joharitti ergatanii jiranii yoo sun dhugaa taate Johar manguddummaa maali beektaa manguddummaa waggaa jiranii akka seenaa tokkoo jira Jamaal Abdunaasir Arabootanaa wal taasisa jeeti booddee gizee booddee isaa interview godhanii akka walii Arabniin gallettiin walii gallee addaan gallee jaa akkasillee ta'us walii galuu ta'us mee Johar waan san ibsaa nu godhu kana biraatiin galatoomii taa biraatti akka ta'e irratti da'u ijoollee yeroo qeeroodhaa ammallee diree dawaadhaatti hidhamanii sagalee dhabanii warri silaa isaan walitti gaafasa wal gartee wal dogommii yookaan lola qeeroo wajjin turan alagaan hundi biraa banii asirra maqaa babbaasuu haasuu nama barbaachisu yeroo irraan feesisu ijoollee Oromoo qofaa hidhatti hafe nama 500 turanii san keessaa hamma ta'ellee takka tokko bahanii irra guddaan ammallee hidha jiran baroo irratti faradanii yeroo san Johar ijoollee sammee sagalee ta'ee fi irraanfatamanii jiranii irra guddaan isaanii boondii jedhanii boondii namaa keenyatti maallaqa kaayan tokko maqaan isaa lakki boondiin maallaqa kaayanii baasanii jira waasii santu dhabanii horii san dhabuudhaaf hidhatti hafaniitti san sagalee ta'eef jechuu barbaada galatoomaan Ibraahim Muusaati hedduun keessan na beektanii ho'i. Biiteen haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyaamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummaatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jiru kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo duniyaarra jiru immoo kanaadaa jira. Baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu. Gaaf tanarraa amma wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna. Waan sii dhaamnu keessaa jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa Rabbii jedhi hin galin. Naannoo tana keessa deemi asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacuu dhabnee. Haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana. Dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu. Ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu. Jabaadhu. Rabbi si haa gargaaru. Tana sii dhaamaa intala jaarsaatti jabaadhu. Hin galin gara biyyaa. Ayyee akkama ooltan. Jawaa keenya baga nagaa dhufte ammallee irra deebi'eeti. Gabaabamatti wanni jechuu barbaada. Akka dhageenyu seenaa irratti illee qabsoon bu'aa baay'ee qabdi. Karaan qajeelli hin jiru. Sanumatti aansee bakka ati geette kana akka namoonni seenaa beekanitti illee keessa dabarsanitti illee nama hedduu jira. Gahaniillee bira gahaniillee haga hiittatanillee ganii haga kufanitti illee jechuudha. Illee guddannoo illee beekullee baanuu dhageenyee jirra jechuudha. Qabsoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite. Nukilara kan keeti. Nukilarri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafasan. Dhugatti gaafasanii. Jawar nukilara galchee bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha. Haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee feena ga'a. Qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi. Yoo qabaatte ammoo akkamitti jettii jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatoomee. Salaamu alaikum. Garuu dhaamsaan qaba. Afaan Oromootis barreessuu ni dandeenya garuu ilaa afaan sagalees dubbachuu ni dandeenya. Afaan Amaaraffaa fi afaan Ingiliziitiin xiqqoo barreessa.
The organization that I lead is called AIC, African Immigrant Communities of America. My organization worked in peace building. For the last 3 years, we were returning back and forth, Jiga, Harar, Somali region. We build peace in our region because I am concerned being in that part of the country. As a religious imam and sheikh, I don't want to be a watcher of differences when our people are dying day in and day out. ብዙዎቹ እንደምታዩት ቲፎዞ በቲፎዞ ነው የሚሆነው። አንዱ በአንዱ በኩል ያጦዘዋል፣ ሌላው በሌላ በኩል ያጦዘዋል። የእብድ ገላጋይ ዱላ ያቀብላል። ወዴት ነው የምንሄደው? Where are we heading? As a religious father, what can we do to help? ያሉትን ዲፈረንሶች እኛ ኢማሞች ብዙ ሰው ነው የምናሰግደው in millions, in thousands. የምናንቀሳቀሰው ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ኤሊቶቹ አንዳንዴ ያንን ኢንፍሉዌንስ እየተጠቀሙ ወደ አንድ ጎራ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት for their side, for their benefit. እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ትተን for the sake of our people, for the sake of our unity, for the sake of our children, moving forward ይህንን የመሰለ ሀገር ይዘን የምንባላበትን ጊዜ መቼ ነው የምናከትመው? መቼ ነው የምናበቃው? ሰው በመሬታችን እንዳይሞት ሰው ሰራሽ በገዛ እጃችን የምናደርገው እንዴት እናቆም? የሚሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሚሞተው ሶማሌ ነው፣ የሚሞተው አፋር ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው፣ ትግሬ ነው። ለምን? ሂውመን ቢንግ ምን እናድርግ? what can we do as part of peace builder? እያንዳንዳችን እባካችሁ ተሾሙልኝ፣ የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ተቀበላችሁ? የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በአማራ ይስፈን፣ ሰላም በኢትዮጵያ ይስፈን፣ ሰላም በሁሉ ይስፈን። እነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ምን እናድርግ ሰላም ለማውረድ? ወንድሜን ጀዋርን እጠይቃለሁ። what can we do to help to build lasting and permanent peace in Ethiopia? Thank you. Okay, ngabaabsa. Gaafiin kiyya Jawaar dhugaa dubbachuudhaa fi namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhuuf akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafuma lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba ameen kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kana irraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf deebiin kan kee maali waan jedhudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate guruppiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda. Kanaan dura yeroo ati hidhamtu nama tokkocha ummata kana sochoosuu dhabne. Nama tokko namni tokko sochoosuu hin dandeenye. Kanaaf immoo namni tokko hin jiraataa hin du'a. Namni tokko gaafatu nama biraatu bakka bu'a. Gareen ati qabdu jiraas keessatti waan jedhu gaafii qaba. Kanuma galatuma. Wala wayyeessitan gaafiidhaan. Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegalerraa kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha, nama dalagatu encourage godha jiran. Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana haa banatu dhoortoodhaan akkasin irraa hin jiraanne. Namni rakkoon tokko numaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seena siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata. Kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaanni josuun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenara maali osoo nagada itti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu. Alhamdulillah garuu I have my own means of income. I work.
kitaaba illee akka gaarii gurgurree jarri illee facaasanii wanni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira I think baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra there is something weird about Ethiopian political discourse. Entrepreneurship should be encouraged, not discouraged. How do you want to shame somebody for working to earn money while encouraging somebody who robs a country in broad daylight? So I think that needs to end. Inumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasa taphatee balleessee daraqnoo politikaa gwaaddocha. Itoophiyaa politikaa daraqnoo. Efaaraa politikaan. ነጋዴው የለበትም ኢንጂነሩ የለበትም ሐኪሙ የለበትም ቲዮሪ የሚያቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት ሶ ፕራክቲካሊ ወኒ ፖለቲካን ኬኛ ድራይቭ አይዲዮሎጂካል ዶፍቱ ከይሳ ቶኮ ፕራክቲካል ዋን ዴሙ ጅሩ አማ ዋን መጆሌ ለማንጎረ ይሩ ከነው ጀቱ ወላልተን do you think if they also nagadani jiratani amma duro baytana nagaden tokko dur baadiyyaa irraa eegaleeti xiqqoo gad lagate harreetti buna fe'ee dhufee dhummugaatti dukaan xiqqoo takka banatee miizaana kaa'atee buna bita buna san walitti daddabalatee san booda miica takka machaaraa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga 30 takkaan gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata dirree dhawaa irraa ammaa asuma cinnalaa kitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people arra corridor limadi yani mana nibrarra jirtu hunda digani ndigan because the real economy of Ethiopia particularly the commercial aspect is on the street sandinan you are destroying the entrepreneurial class you are destroying the merchant class is probably less than 10% of Ethiopian population what Abiy is doing in the name of corridor limad is really destruction of the merchant class ይሄ ካለማወቅ የሚመጣ ነው በተወሰነ ደረጃ አለማወቅ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ከማጣት ነው የሚመጣው therefore ፖለቲከኛ እንዳይነግድ ዲስከሬጅ እንዳታርጉ እንዳውም ሰርቶ አሳይቶ እንዲገባ አስገባ ኢንከሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል ነጋዴዎችም ግቡ ወደ ፖለቲካ ውስጥ ስትገቡ ግን የህዝብን ንብረት ለመበዝበዝ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ያካበታችሁትን ዕውቀት ከዜሮ ተነስታችሁ ሀብታም የሆናችሁበትን ዕውቀት ሀገርን ከውድቀት አንስታችሁ ሀብታም የምታረጉበት ለማድረግ መሄድ ጥሩ አማራጭ ነው ሶ አይ ቲንክ ጋፊን አተማሊ ፈከና ጋፈትኒን ናገላ ገሩ ይሮዱ አንደ ዲዋን አርጉፍ ሰን እረትፉል ለፈቹን ጋሪ ታየት ይያዳ ጋራ ጋፊ ሲሪየስ ይተጋን ዴቤ ሚስባ one of the veterans here the regular he does egan gafatro arge ra kilo gara jatama dabaletin sanirra gadirrade amalle dabalu jira he has been there kilo takkan daballe so is you know one of the thing about this story is when I go I see people who never give up resilience gafa qabsoon witus gafa qabsoon qabonoitus there are people who remain constant who remain committed to it and that is really my fuel sometimes you know when you discourage namogoda hero akasi namota argun kun wangarida it was good to see you misba gafilati khafte yaada ke kana khafa onni degara yaani ke un khafa wajini dema yes khafa malib dabata qabso nagayatin ኢትዮጵያ mirga ummata oromo ኢትዮጵያ ዲሞክራታዋ fi federaalዋ keessatti mirkaneessinaadha akkasimi anis kan amanu kanuma sana akkamitti argina kajau bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan akkasuma goonu bikkaan geenye amma immoo san caalaa
we are more extended. My role is to provoke. Not everybody should do or could do what I do. It requires experience. It requires some level of tolerance. Also, resources qabnu. We have learned to use our resources wisely. Kenya vero qabsosan Eliyaasii fi Muhammad Abdooshii fi namoonni ammallee gadi hin babaasin. Few of you, probably Atlanta waan jirtaniif, you might know how critical they were to what I was doing. But the larger population didn't know. Therefore, the regime did not target them. So, we were able to minimize cost. Amammo, our dependence on them has decreased. We have various teams, who do the operational work. My job is mostly analytical and provoking. Consider me the communication arm of what's going on. The communication arm of what's going on. I'm not dismissing what you are saying. It's valid. But bear with me. Give me some time. Obboleettiin gaafiin kaaftee yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa ka dur dhiisaati. Mootummaa Tigiree fudhannu. Mootummaa Tigiree kan jedhu mootummaa Wayyaanee waggaa fudhanne. Mootummaa Tigireetu nuti ta'ee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigiree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaa jirra. Belbelaas jirra biyya keessatti uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaaftee gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyya'aa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyta jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan ka geggeeffamu miti. Oromoon qofti ka danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee duubran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it.
biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma aangoo irra jirtuun abboota isaanii qaree aangoo irra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa Makanamee waan inni gaafa yaadee jechaa ture osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaanii biyya kana irra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon hoottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haaraya miti. Gaafa biyya gallirraa 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi misoomni dimokiraasiin dhufuu danda'u aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru yaada jedhu tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Diidanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemuu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii bahan dhoor gangala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu kajamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jarana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxala godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zaman Haile Sillaasee zaman Dargii Eertiraan waggaa gubattu Goojjaan Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudhaa deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti baname sirrii fakkaata malee biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii. Then what? We end up $28 billion in the red. What? 1 million people and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, Gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jira. Akka uummataatti immoo wanni uummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan this is not possible. We need a holistic peace through the whole of Ethiopia. Kun dhaamsaanii qabuudha jechuudha. I think as you got the question that Sheikh raised is very important.
in Ethiopia today, peace should be the #1 agenda in every elder's mind, in every religious leader's mind, in every young man's mind, in every businessman's mind. Not out of some wisdom, not out of some altruistic view, because the war has touched everybody. If you are a businessman, today you are facing bankruptcy in Ethiopia. If you are a teacher, you cannot feed your children. If you are a farmer, you cannot harvest your crops. What is the common denominator to all of these problems? You know, my mother goes to visit her family for worship from Adama to the countryside regularly. But now she cannot because somebody will kidnap her. Man la nyete baitani. Situ balatan onda nufide. Jarri durasun. Jarri durasun yo dubbanne nui dammale. Afan kabanne deemnan nuntukani. Amma bar waan ajaa'ibaati jira biyya san keessatti. Kanaaf, I think what is really important is the #1 agenda. Because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. 1. 2. We need to ensure no new fighting erupts anywhere. Please, believe me, I study this thing like a doctor studies a patient. That region cannot survive another episode of war. The hostility, the escalation of rhetoric between Asmara and Addis Ababa is extremely dangerous. We should not allow them to take us to another war. While we work, we pray at all sides, primarily the government, but also the rebels, to end the conflict in Oromia and Amhara. We need to make sure the political division in Tigray does not lead to a factional fighting, which will immediately invite a fight between Eritrea and Ethiopia. If the TPLF factions, if the political division within TPLF spreads into the armed forces, the TDF, and the TDF start to clash, immediately the federal government will intervene and Eritrea will intervene. Then we are going to have a bloody fighting, a resumption of the 2020 fighting at a larger scale. Mind you, Sudan is no longer there. Somalia has not recovered. Ethiopia is failing. Then we are going to have a chain reaction that will engulf every human being in the region. This is not politics. Eziga iyalku yallot ጓዶች የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አሁን አንዳንድ ኃይሎች የህሉና የምናምን እንደዛ አይደለም። ትሩሊ የህሉና ጉዳይ ሆኗል። እዛ አካባቢ ጦርነት ከእንግዲህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚቀጥል ከሆነ እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶች የማይቆሙ ከሆነ አዲስ ጦርነት እንዳይፈነዳ የማንረባረብ ከሆነ የኦሮሞ መብት፣ የሶማሌ መብት፣ የትግራይ መብት፣ የአማራ መብት የሚባል ነገር ቀልድ ይሆንና by the way ዛሬ ኦሮሚያና አማራ ውስጥ people don't want to hear about Oromo or Amhara rights. People want to hear about end of war. Because the kind of war that's being fought in Ethiopia is so brutal, so ugly. You don't even know who is fighting who. Lafa darrai rambeitani salali case. Waran gor afuri gor shaniti tu ganta senra wallora. Mootummaanu bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaanu waraana adda addaa qaba.
privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armed groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan isii dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo turtanii bilisummaa, Oromiyaa, democracy, these things have become luxury. Because survival has become the essential issue for the people in the country. So, ideally, we should focus to end the war, prevent wars. Then, once we have succeeded in silencing the guns, we go towards negotiating a new political settlement. That will pave the way for reconciliation, transitional justice, so on and so forth. Then we can talk about economic recovery, reconstruction of the destroyed part. Let's see Tigray in Tamalkatu. If you take Tigray, you know, it's a tragedy what's happening in that country. So you have a Tigray where TPLF fought 17 years. They came to Addis, they elected the region. They were waiting for some dividend of their liberation to uplift them. Some symbolic development here and there, but fundamentally, the human life in Tigray hasn't transformed. When they were forced out to Addis, they retreated back, then we have a new war. The region was devastated. The infrastructure was devastated. Okay? There was ceasefire, there is humanitarian aid going on, but the reconstruction, rebuilding of the region hasn't begun. Now the people of Tigray are facing a new war. Can you imagine? Your house is burned. You are sitting under a tree. You are hoping to rebuild your house. Then you start to see somebody is setting a new fire on the tree you are sitting under. That is the prospect of the people, what the people of Tigray are facing. And these people of Tigray are not residents of some, far-flung island. They are integral part of the whole of Africa. Anything that happens in Tigray will affect Eritreans, it will affect Oromos, it will affect Somalis. So that's why we need towards building a broader coalition of peace advocates who push all segments of the political class towards silencing the guns and towards bringing their political differences to a negotiating table. I'm glad you are here. I wish I have the energy to go further on this. I will continue to speak about it. You can count on me. One message for the community you are coming from, for the Eastern Ethiopian people. The current provocations around Redawa, Harari, Moyale are aimed at instigating the deadly violences of 2017-2018. Wanni ani isinit dhimmu dhalattoota baha Itoophiyaadha, ka Somaalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbi ijaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa gubatee, miskiinni meeqa buqqa'ee, reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma Dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaa sirraa kafallee hangammaa hidhaa jirti ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun bahuudha qabdi. San qofaami. Sheenii ni beekaatii ni beeyta. Rakkoo Dirree Dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu. Furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years. Harariinis nagaa turte. Dirree Dhawaanis nagaa turte. Mooyyelees nagaa turte. Daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months
Oromoo tabiraate emo Somali tabiraate emo Harari tabiraate. Wal gorsa. Homiin yirti homiin yirti. Homii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taayetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taayee waan hin beekne waa hedduun baranne. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwadaa maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf. Almost onsanii jiran. Jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turtisan almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He is not inventing anything new. He is just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif waan ajandaa gamaa gaman adda darbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii, Oromoo, Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan, Oromoo bahaa jidduutti. Ni beeytan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa. Naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyatti irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha nutis dura dhaabbanna ni saatillaas by the way keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent, by the way. I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. I have no problem. I encourage you, as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatii wali buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha. Warra Atlantaa hedduu jabaadha. Galatooma hawaasa keessan cimsadhaa wal gorfadhaa. Waan dandeenye hundaan biyya teenyatti uummata keenyaaf nageenya akka dhufu ni carraa'inaa uummanni keenya ka addunyaa hundarra jiru kitaaba kana simachuudhaan marii bal'aa kana wajjin akka waan gootaniif hedduu ulfaadha. Marii hangammaa goone gabaasii lamaan dabre gooneef kanarratti goolamna. Garuu itti aansuudhaan karaa adda addaatiin engage gochuu community keenya deefnee ijaaruu jajjabeessuu kan itti fufnu ta'a. Hedduu galatoomaa nagaan naa bulaa.